Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa baga yaadannoo du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos nagaan geessan jecha odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa walitti maana waliin tura. Taphoonni Torbee 15ffaa Piriimer Liigii Oromiyaa Sambata duraa Istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffameera. Ganama sa'aatii 3 irratti Gimbii fi Muka Xurrii gidduutti morkii gaggeeffameen kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Gimbii galchii 3-1 Muka Xurrii injifateera. Baay'iloo Fissaa daqiiqaa 2ffaan Abeel Siisaay daqiiqaa 8ffaa fi Tamasgeen Biraanuu daqiiqaa 40ffaan galchiiwwan injifannoo Gimbiif lakkoofsisaniiru. Baamlaaq Seefuu ammoo daqiiqaa 43ffaan galchii injifatamuu jalaa baraaruu hin dandeenye Muka Xurriif lakkoofsiseera. Anumaanis dagaagaa darajjee Gimbii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 7 irratti Sirtii fi Sambituu gidduutti morkii gaggeeffameen galchii Cheerinnat Tafarii daqiiqaa 14ffaan lakkoofsiseen Sirtiin dursaa qabatus daqiiqaa 44ffaa irratti Tawaldi Akililuu Sambituuf lakkoofsisuun walqixxeessuun boqonnaaf yoo ba'an taphaa boqonnaa deebitiinis daqiiqaa 85ffaa irratti Addis Masfiin Sirtiif lakkoofsisuun daqiiqaa dabalataa 90 irratti 2 kan dabalameen badhaasaa irratti Sambituuf galchuun walqixxeessee jira. Anumaanis Sirtii fi Sambituun galchii 2 qixaan qabxii qooddatanii jiru. Badhaasaa irratti ammoo Sambituu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 9 irratti ammoo Jimmaa Abbaa Bunaa fi Jajuu gidduutti morkii taasifameen galchii Jimmaa Abbaa Bunaaf daqiiqaa 7 irratti Abinnat Basginaa daqiiqaa 23 fi 37ffaa irratti Mulgeetaa Takiluu walduraa duubaan galchii yoo lakkoofsisan Jajuuf ammoo daqiiqaa 41ffaa irratti Saadiq Tamaam galchii yoo lakkoofsisu galchii 3-1 boqonnaa yoo bahan boqonnaa deebitiinis daqiiqaa 73ffaa irratti Saadiq Tamaam Jajuuf yoo lakkoofsisu kilabiin Jimmaa Abbaa Bunaa walumaa galatti galchii 3-2 Jajuu injifateera. Mulgeetaa Takiluu ammoo Jimmaa Abbaa Bunaa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun taphni Torbee 15ffaa dilbataa irraa gaggeeffameera. Sa'aatii 4 irraa eegaluun Istaadiyeemii Wallaggaatti Walisoo fi Sabbataa gidduutti morkii gaggeeffameen daqiiqaa 1 irratti Mohammad Bayyanee Sabbataaf lakkoofsisuun dursaa qabachiisus Misgaanaa Baayiluu daqiiqaa 38ffaa irratti Walisoof lakkoofsisuun galchii 1 qixaan boqonnaaf ba'uun tapha boqonnaa boodaatiin Amiir Galatuu daqiiqaa 56ffaan galchii lakkoofsiseen Walisoo dursaa qabachiisus Rabbirraa Gabayyoo ammoo daqiiqaa 60ffaan galchii walqixxeessituu Sabbataaf lakkoofsiseera. Kanumaanis Sabbataa fi Walisoon galchii 2 qixaan qabxii qooddatanii jiru. Mohammad Bayyanee ammoo kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha xumuraa Torbee 15ffaa sa'aatii 6tti Diksisii fi Ajjee gidduutti gaggeeffameen ammoo Abdurrazaaq Gannaa daqiiqaa 8ffaa fi 31ffaan galchii kilaba kubbaa miilaa Diksisiif lakkoofsiseen boqonnaaf ba'uun tapha boqonnaa boodaanis kilabiin kubbaa miilaa Diksis galchii 2-2 Ajjee injifachuun qabxii isaa 32 gaatee jira. Abdurrazaaq Gannaa ammoo kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Diksis irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Finfinneerraa.